Otoo sin ta'e murtee obbo Chaalachoon fudhatan kana ni fudhattu? Obbo Chaalachoo Geetuu jedhama. Biiroo Barnoota Naannoo Amaaraa keessatti ogeessa faayinaansiiti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 20,2018 ergaan gabaabaan birrii miiliyoona 8.4 gara herreega baankii isaanii seenuu agarsiisu moobaayilii isaanii seena. Obbo Chaalachoo firris ta'ee maatiin maallaqa hammana gahu biyya keessaas ta'e alaa naaf ergu hin jiru jedhu. Kanaaf bitaa isaan gale. Dhimma kana namoota isaan waliin hojjetanitti himan. Eegasiis baankii daldala Itoophiyaa magaalaa Bahaar Daar deemee Beezaawutitti bilbilanii gaafatan. Maallaqi miiliyoona 8.4 ta'u herreega isaanitti seene sirrii ta'uu mirkaneeffachuu BBCtti himan. Itti aansaniis eessaa dhufe jedhanii yeroo gaafatan baankii Awaashirraa gara baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa yeroo dabarsan akka dhufe itti himuu dubbatu. Yeroo kana dhaga'an immoo dubbiin bitaa itti seente. Herreegi baankii isaanii baankii daldala Itoophiyaa ta'uu kan dubbatan obbo Chaalachoo maallaqni baankii biraarraa akkamiin kan isaanitti akka seene waan hin hubanneef hojjetaa baankii irra deebiin gaafatan. Haa ta'u malee hojjetaan baankii yeroos deebisanii bilbilanii gaafatan. Wanti kun akkamiin akka mudate isaan hubachiisuu hin dandeenye ture. Maallaqi kiyya miti yoo danda'amaa ta'e baankilee waliin haasoftanii naaf sirreessaa jedhanii obbo Chaalachoo maallaqa tasa herreega isaanii keessatti seene abbaatti akka deebi'u gaafatan. Haa ta'u malee akkanallee hin danda'amu jedhanii deebisaniif. Maallaqicha baankii ergetti deebisuuf ofii kee dhuftee iyyatteeti kan deebistu jedhamu dubbatu. Naaf galchi hin jenne fira maallaqa hammanaa naaf galchu biyya keessaas alaas hin qabu jechuun bitaa itti galuu dubbatu. Naanna'ee qaamni seeraa ilaalee qoratee haa deebisu jechuun gara qajeelcha poolisii Bahaar Daar fi buufata poolisii 8 deemuun iyyata dhiyeessan. Obbo Chaalachoo qabeenya koo kan hin taane gara herreega kootti waan seeneef qulqullaa'ee abbaatti naaf haa deebi'u jechuun isa iyyatan fudhatama argatee maallaqicha akka hin sochoone jechuun poolisiin xaalayaa barreesse. Xaalayaa poolisii hordofee maallaqicha akka hin sochoone taasifamee erga qorannoon taasifamee booda poolisiin obbo Chaalachoo irra deebiin waame. Maallaqichi waliin hin dhaabne waan dhufu mara itti gaafatamummaa fudhanna deebii jedhu argatan. Achitti itti aanuun gara baankii isaanii deemuun birrii rakkoo hin qabu jedhameera. Maallaqa dogongoraan dhufeedha jedhameera. Akka deebi'uuf jedhee iyyadhe birrichi akkaataa kanaan deebi'eef jedhaniiru. Maamilli baankii Awaash tokko baankii biraatti dabarsuuf barbaadee maallaqni birrii miiliyoona 8.4 herreega obbo Chaalachootti erge deebifame. Namni maallaqa isaanii jalaa dogongorame obbo Abdusamaan Mahammad jedhamu. Baankii Awaashirraa baankii Hojii Gamtaa Oromiyaatti herreega obbo Muhammad Ibraahimitti erganiiti dogongorri kan uumame. Dogongorri kun akkamiin uumame? Baankii daldala Itoophiyaa xaalayaa galataa barreessirratti akka ibsetti hojjetaa baankiitu dogongoraan herreega obbo Chaalachootti galche jedha. Obbo Chaalachoo maallaqa guddaa kan isaanii hin taane amanamummaadhaan abbaa ergetti akka ergamu gochuu isaanii baankiin daldala Itoophiyaa xaalayaa galataa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 29,2018 barreesse. Obbo Chaalachoo maallaqi guddaan hammi kun herreega isaanii keessa yeroo seenu dhimma kana ittan yaada jettanii hin yaanne jedhamanii yeroo gaafataman seeqanii hin jiru jedhaniiru. Har'a eenyuyyuu butee osoo nyaatu maallaqa kana fidi osoo jedhamee dirqamu maallaqa kana argattee akkamiin calliste jedhee namni isaanitti dubbate jira. Isaan garuu maallaqa kan isaanii hin taane fudhachuu miti hawwuunuu amantaa haala guddisa kiyyaa aadaa uummata keessaa bahee waliin hin deemu jedhe. Duruu kan koo kan hin ta'in kan koo miti jedhee waanan yaaduuf guddinni kiyyas kana waan naaf hin eeyyamneef kanan deebise malee yaada hiriyootaa dabalatee wantoonni yaada nama jijjiirsisan hedduudha jedha. Bultii kan qabanii fi abbaan ijoollee 4 obbo Chaalachoon ogummaa faayinaansii ittiin hojjetaniin daballii mindaa dhiyoo taasifameef hin dura mindaan ji'aa isaanii 9,000 akka ture dubbatu. Bakka hojiitti osoo dalagaarra jiranuu maallaqni seenuu fi ergaan bilbilaa moobaayilii isaaniirratti yoo seenu waahillan hojii isaanitti himan. Boodarra hiriyoota fi olloota isaanii waliin gara qajeelcha poolisii deemuun gabaasan. Kanuma gidduutti ati gogummaa qabda. Namni ni hatayyu. Si waaqni kan sii kenne hojjedhu nyaadhu jijjiirame jedheeti. Mana kee moofaa tanallee ittiin ijaarraju jedheeti sii kenne. Kannaan jedhu hedduutu ture. Waan akkasiifaa dideetan jedhu. Gara buufata poolisii yoon deemu miira ofittummaa kiyya mo'achuuf murteesse waan ta'eef waan takka hin gaabbu jechuun birrii miiliyoona 8 caala herreega baankii isaanirra jiru deebisuutti akka hin gaabbine BBCtti himan.
Namoonni hedduun hojii gaarii isaanii kana dhagahan nu boonsite eebbifame ilmoon siif haa baatu jechuun kan na eebbisan akkuma jiran siif hin darbin jechuun kanneen yaada jal'ataan na simatanis jiru jechuun kolfaatii BBCtti dubbatan. Bilbilanii fi of fooyyessu yoo jedhamtu kan fooyya'insa hin feene amma booda waaqan maallaqa naa kenni jettee hin ijibbaachisin hin gaafatin inni sii kenneera situ ofirraa dhiibe ka'a jedhanii isaan qeeqanii fi gara herreega kiyyaatti osoo naa ergite kan jedhanis jiraachuu dubbatu. Namni dogoggoraan herreega baankii keessan irratti maallaqa isiniif galche kun yoo maallaqa deebistaniif homaa isiniif hin goone jedhamee yeroo gaafatametti kolfaan gaaffiin nama hedduu isa kana ani takkaa waaqaaf kenneera yoo waan argamu jiraate garuu waaqni siif haa kennu jedhee harkaanan fudhadha hin fudhun jedhu hanga ammaatti garuu homaa naan hin jenne jedhan. Otoo sin ta'e maal gootu? Murtee obbo Chaalaachoon fudhate kana ni fudhattu ture? Deebii keessan koomentii irratti nu beeksisaa.